Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kennaa oduu biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeerama. Mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo duraaniitiif muudama kennuu ibse. Mootummaan naannoo Oromiyaa qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo WBO duraaniitiif ji'oota 2 dura muddee 1 bara 2024 mootummaa waliigaltee araaraa mallatteessanii galaniif muudama laachuu isaa beeksiseera. Qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo duraanii muudama kennan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa duraanii Jaalsanyii Nagaasaa dabalatee namoota 3 ta'uunis ibsameera. Haaluma kanaan obbo Sanyii Nagaasaa maqaa qabsoo Jaalsanyii Nagaasaa jedhamuun sadarkaa hooggansa biiroo gorsaa nageenyaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun muudamaniiru. Dabalataanis obbo Oromiyaa Rabbummaa Tasammaa hoogganaa itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa, obbo Toleeraa Raggaasaa hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Jaalsanyii Nagaasaan waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mallatteessan ilaalchisee ibsa muddee 6 laataniin waliigalteen dhimmoota nageenyaa hiree fi waraanaa irratti xiyyeeffata jedhan kun guyyoota 2 booda hojiitti akka seenu ibsanii turan. Bulchiinsi yeroo Tigraay hooggantoonni waraanaa tokko caasaa bulchiinsaa diiguuf hojjechaa jiru jechuun himateera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hooggantoota waraanaa tokko caasaa mootummaa naannoo diiguuf gochoota hin malle raawwachaa jiru jechuun himate. Gochi akkanaa rakkoo hamaa fiduu akka danda'u akeekkachiisee bulchiinsi yeroo kun naannicha ibsa gurraandhala 20 baaseen hooggantoonni humnoota waraanaa Tigraay tokko caasaa bulchiinsa yeroo diiguudhaaf hojiiwwan haala hin malleen raawwataa jiru jechuunis himateera. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay kan taate Maqalee irraa kiiloomeetira 40 fagaattee kan argamtu aanaa Sahartii Saamree jedhamu keessatti taatee mudate kan ibsichi aanichatti namoota qulqulluu yookaan namoota nagahaa ta'an irratti humna fayyadamaniiru jechuunis komii qabu kaaseera. Bulchiinsi yeroo naannichaa ibsa isaatiin humnoonni waraanaa Tigraay humna ittisaa ta'anii kan hundeeffaman lubbuun jiraachuu uummataa mirkaneessuuf malee garee aangoo barbaadu kamiyyuu gargaaruuf miti jechuunis qeeqeera. Haa ta'u malee caasaa bulchiinsa yeroo naannichaa bu'uura seeraatiin ala diiguu keessatti hirmaachuu isaanii guutumatti fudhatama kan hin qabnedha jedhe. Haalli kun kan itti fufu yoo ta'e uummanni naannoo Tigraay keessa jiraatus ta'e kan naannoo Tigraayin ala jiraatu rakkoo hamaa jala bahuu akka hin dandeenye kan himan yommuu ta'u, bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay rakkoon akkanaa akka irra hin deebine jechuun garuu akeekkachiiseera. Bulchiinsa yeroo keessa qaawwa seeraa yookaan hojimaataa jiraachuu danda'us dhimmoonni akkasii gidduu seentummaa waraanaatiin osoo hin taane poolisii fi milishaa uummataa isaanii waliin hojjetaniin furmaata argachuu qaba jechuun cimsee dubbateera. Miseensonni waraanaa caasaa mootummaa diiguuf hirmaachuuf gara gandootaa bobba'uu hin qaban kan jedhu ibsichi kun humnoonni waraanaa Tigraay cabinsa seeraa kanatti sirriin hubachuudhaan warra uummataa fi mootummaa faallaa hojjetan dhaabsisuuf tarkaanfiin akka irratti fudhatamu waamicha dhiyeesseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF keessatti murtoon Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo ta'uun tajaajilaa kan jiran obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu gidduutti wal qoqqoodinsi hammaataa yeroo dhufe kanatti ibsi bulchiinsi yeroo naannichaa baase kun ammoo rifachiisaa ta'eera. Tibbana ammoo qaamotni humnoota waraanaa Tigraay gara murna tokkootti hiriiruun yaaddoo tasgabbii dhabuu naannichaa daran kan hammeessee fi hooggantoonni humnoota waraanaa Tigraay tokko ibsa gurraandhala 23 bara 2025 kennaniin bulchiinsi ibsa isaanii jalatti bulchiinsi yeroo naannicha diiguu fi irra deddeebiidhaan gurmeessuuf murtee dabarsan iftoominaan turaniiru. Murtee kanaaf akka sababaatti kan kaasan ammoo bulchiinsi yeroo itti gaafatamummaa isaa ba'uu dadhabuu isaati jechuun kan ibsanidha. Hooggantoonni kun bulchiinsi yeroo naannichaa waliigaltee Piriitooriyaa jalatti hundeeffamee humnoota alaatiin dhiibbaa irra gaheera jechuun himataniiru. Dabalataan bulchiinsi kun meeshaa namoota biroo ta'eera jechuunis komii qaban irratti kaasuun isaanii ni yaadatama. Itti dabaluun hooggansi tokko gantummaa fi faayidaa uummataa dhiisanii ergaa isaaniitiif kennameen ala socho'aniiru jechuun kan kaaseefi bulchiinsi yeroo Tigraay deebii laateen hooggantoonni waraanaa kunneen fonqolcha mootummaa ifatti ibsan jechuunis komateera. Tarkaanfiin kunis ergama isaa irraa kan maqeedha jechuun waliigaltee Piriitooriyaa balaadhaaf saaxiluu akka danda'u akeekkachiiseera. Paaspoortii elektirooniksii Itoophiyaa haaraa biyya keessatti oomishame ifoome. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa paaspoortii elektirooniksii haaraa biyya keessatti oomishame guyyaa har'aa gurraandhala 21 ifatti ifoomseera.
Paaspoortiin kun sadarkaa nageenya ol aanaa kan qabuu fi teeknooloojii ammayyaan kan oomishame ta'uu sagantaa ifoomsa paaspoortichaa har'a geggeeffame irratti ibsaniiru. Sagantaa kana irratti pirezidaantiin Itiyoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo, afyaa'ii mana maree federeeshinii Aganyuu Tashaagar, daayirektara tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Salaamaawit Daawit dabalatee aangawoonni mootummaa ol aanoon irratti argamaniiru. Paaspoortiin elektirooniksii Itiyoophiyaa haaraan kun odeeffannoo baayoomeetirii nama dhuunfaa dabalatee ashaaraa qubaa, fuulaa adda baasuu fi chiipsii elektirooniksii akka of keessatti qabates ifa godhameera. Paaspoortiin elektirooniksii kun odeeffannoo sobaa fi hanna ittisuudhaaf nageenya sadarkaa ol aanaa kan qabu ta'uu fi ulaagaalee sadarkaa idil addunyaatiin kaa'aman kan guutuu ta'uu ifa godhameera. Oduu biraatiin ibsa dhiheenya kanaa mootummaan Eertiriyaa baasaa jiruu fi kanaan kan wal qabate isinitti himna. Eertiriyaan miseensota waraanaa duraanii leenjiif waamuun lammiileen biyyaa akka hin baanes ajaja kenniteerti. Mootummaan Eertiriyaa miseensota raayyaa ittisaa duraanii leenjii dabalataatiif kutaa isaaniitti akka deebi'an akkasumas kaan ammoo biyyaa akka hin baane qajeelfama baasuu lammiileen biyyattii biyya keessa jiraniif biyya alaatti argamaniifis mirkaneessanii jiran. Haala qajeelfama kanaatti lammiileen raayyaa ittisa biyyaa tajaajiluudhaaf umriin isaanii waggaa 60 gadi ta'e galmaa'uudhaan gara leenjiitti akka galaniif akkasumas lammiileen biyyattii umriin isaanii waggaa 50 gadi ta'an galmaa'uudhaan qaama dhimmisaa ilaallatu irraa osoo hayyama hin argatin biyyaa akka hin baanes ajajni darbeera. Jiraattonni magaalaa Asmaraa BBC afaan Tigriffaa dubbiseen akka itti himatanitti mootummaan Eertiriyaa kun ifatti ibsamee akka hin taanes dubbatanii jiraattonni akka jedhanitti garuu qajeelfamni kun hojiirra oolaa jiraachuu isaa kan hubatan wayita biyyaa bahuu fi tajaajiloota mootummaa garaagaraa argachuudhaaf gara gandootaa wayita deemanitti itti gaafatamtoota ibsa kanaan taasifameen ta'uu dubbataniiru. Lammiin Eertiriyaa nageenya isaatiif maqaan isaa akka hin dhahamne dubbatee garuu miidiyaadhaaf ibsa kenne akka jedhutti biyya Awurooppaa keessa jiraattu haatii fi abbaan ishee gaafachuu gara biyya isheen jiraattuu deemuuf viizaa bahumsaa gaafatanii haati ishee yoo hayyamamuuf abbaan ishee miseensa raayyaa ittisaa duraanii kan turan ammoo viizaa dhorkuu himaniiru. Ajajni kun mootummaa Eertiriyaa bulchiinsota naannootiin hojiirra oolfamaa jiru kun dhiirota qofa osoo hin taane dubartootas kan ilaallatu waan ta'eef jiraattota irratti sodaa lammiilee biyyattii qaban uumeetiin jira. Gandoota magaalaa guddoo Asmaraa keessatti argaman haala yeroo ibsuudhaaf jechuun kan dubbatan walgahiiwwan jiraattotaa hirmaachise irratti dubartoonnis gara leenjii waraanaa seenuu akka danda'an odeeffannoo argisiisan kennuu jiraattonni naannawa sanii sodaa qabaniin wal makaan dubbataniiru. Waamicha miseensa waraanaa kanaan dubartoota kan hin heeruminii fi kanneen heerumanii ijoollee qabanis dabalatee kutaa waraanaa duraan keessa turanitti akka deebi'aniif kan ajajame yommuu ta'u miseensonni tajaajila waraanaa dirqii Eertiriyaa keessatti geggeeffamu dhoksuudhaaf yookaan jala dhokachuudhaaf jiranis adabbii malee akka deebi'aniif murteen irratti darbeetiin jira. Akkasumas kanneen yakka cimaa raawwataniin alatti miseensonni raayyaa sababaa fi badii garaagaraatiin mana hidhaatti argamanis gadhiifamuudhaan haaluma waamicha kanaatiin gara kutaalee waraanaa isaaniitti akka deebi'an taasifamaa jiraachuu BBC'n gabaasa isaa keessatti eereera. Waamichi miseensota waraanaa duraanii mootummaa Eertiriyaa dabarsee fi amma karaa bulchiinsota naannootiin hojiirra oolfamaa jiru kun miseensonni kunneen gara kutaa isaaniitti akka deebi'an kan ajaju yommuu ta'u lammiileen biyyattii dameelee garaagaraa irratti hirmaatan ammoo biyyaa yoo bahan to'annoon cimaan akka isaanitti taasifamuu ajajni darbeera. Kanaan dura lammiileen Eertiriyaa biyyaa yoo bahan haaldureewwan guutuu qaban guutuu fi hayyama mootummaa argachuun dirqama kan ture yommuu ta'u amma garuu caalaa cimsamuu akka ja'es jiraattonni himaniiru. Haaluma kanaan hojjettoonni mootummaa umriin isaanii waggaa 70 gadi ta'an akkasumas miseensonni waraanaa duraanii umriin isaa waggaa 60 gadi ta'an wayita biyyaa bahuuf barbaadanitti dursanii waajjira raayyaa uummataa biyyattii irraa xalayaa deeggarsaa argachuu akka qabus ergaan kun ariifataadhaan bira gaheera. Eertiriyaa keessatti dubartoonni baay'een shaqaxa biyyoota akka Itiyoophiyaa, Tarkii fi Arab Emirates irraa bituudhaan biyya keessatti gurguruu irratti kan hirmaatanidha. Ajajni amma mootummaan baase kun dubartootas hammachuu isaatiin kanneen hojii akkasii irratti hirmaachuun maatii isaanii bulchanittis yaaddoo uumeera jechuun jiraattonni dubbataniiru. Qajeelfamni kun cimuu fi hojiirra oolfamuu eegaluu isaatiin walqabatee dubartoonni biyyoota garaagaraatti imaluudhaan hojii daldalaa raawwatan erga tikeettii xiyyaaraa hin kutatin booda biyyaa bahuu akka hin dandeenyetti himameera.
Mootummaan Eertiriyaa miseensota waraanaa duraanii akka gara waraanaatti deebi'aniif waamicha haaraa kan taasisee fi kaan ammoo biyya akka hin baaneef to'annoo cimaa taasisuun kan dhagahame tibba walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qaban laaffachuun dhagahamettidha. Torbaan kanatti pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomaan barreeffama toora Aljaziiraa irratti barreessaniin Eertiriyaan qaxanicha keessatti walitti bu'insa marsaa biraa uumuu dandeessi jechuun himatanii turan. Barreeffama Dr. Mulaatuu kanaaf deebii kan kennan ministeerri beeksisaa Eertiriyaa obbo Yemaane Gebra Masqal himannaa kana haaluudhaan faallaa isaa maddi rakkoo qaxanichaa Itoophiyaadha jechuun himataniiru. Oduu kana kan dhiheesse Addis Istaandardidha. Giddugaleessi gahoomsa wal'aansa baqaqsanii yaaluu niiwuroosarjerii daa'immanii 5,000 ol ta'aniif tajaajila ni kenna jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee. Giddugaleessi gahoomsa wal'aansa baqaqsanii yaaluu niiwuroosarjerii daa'immanii waggaatti daa'imman 5,000 oliif tajaajila akka kennu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsan. Giddugaleessi gahoomsa wal'aansa baqaqsanii yaaluu niiwuroosarjerii daa'immanii hospitaala yaadannoo Zawdituu keessatti ijaaramee eebbifamuu isaa kantiibaan Adaanech Abeebee ibsaniiru. Giddugalichaaf meeshaan wal'aansaa ammayyaa kan guutameef ta'uu eeranii bulchiinsi magaalattii fedhii tajaajilamtoota yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe guutuu fi damee fayyaatiin jijjiirama bu'uuraa fiduuf xiyyeeffannoodhaan hojjechaa jiraachuus ifa godhaniiru. Giddugaleessa gahoomsaa wal'aansa baqaqsanii yaaluu niiwuroosarjerii daa'immanii hospitaala Zawdituu kana keessatti ijaarame kanaaf gumaacha Reach Another Foundation taasiseef galata guddaa qabna jechuunis dubbataniiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisootti balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 4 darbuun himame. Konkolaataa Siinootiraakii aanaa Goorootii gara Walisoo deemaa jiru konkolaataa uummata deddeebisu minibaasii jedhamuun namoota fe'ee Walisoorraa gara Walqixxee deemaa jiru wajjin walitti bu'uudhaan konkolaachisaa minibaasii dabalatee lubbuun namoota 4 battalumatti darbuun eerameera. Namoota 13 irraa immoo miidhaan qaamaa cimaa gahuu isaatiin hospitaala waliigalaa Walisoo fi Qidduus Luqaasitti yaalamaa akka jiran himameera. Balaa tiraafikaa uumame kanaan lubbuun namoota darbuun alattis qabeenya irra miidhaan gahuu qajeelchi poolisii godina Shawaa Kibba Lixaa beeksise. Garuu biyya alaatti qopheeffanneetti yommuu isin dabarsinu Jaak Maa erga miidiyaa hawaasaa irraa yeroo dheeraaf dhabamee mul'achuun dubbii ijoo ta'uun himame. Walgahii pirezidaantii Chaayinaa Shii Jinping fi dubartoota biizinasii Chaayinaa tibbana geggeeffame irratti hundeessaan kaampaanii guddicha Aliibaabaa Jaak Maa argamuun dubbii ijoo ta'eera. Jaak Maan erga bara 2020 damee faayinaansii Chaayinaa qeeqee as uummatatti bahee mul'atee kan hin beekneef abbaan qabeenyaa beekamaan kun pirezidaantii biyyattii waliin mari'achuun xiinxaltoonnii fi ogeessonni hedduun hiika akkamii isaa fi damee teekinooloojii kanaaf qabaatan kan jedhu addunyaa guutuutti gaafii ta'aa jiraachuun himamaara. Kaampaaniin Aliibaabaa gabaasaalee baaseen gurgurtaa guddaa US keessa irra caalaa galmeessaa kan jiru himeera. Miidiyaan mootummaan Chaayinaa suuraa geggeessitoota kanneenii qooduu akka jalqabeen xiinxaltoonni Jaak Maan leenjii haaromsaa wayii fudhatee deebi'e jechuun gaafii gaafachaa jiru. Xiinxallaan Chaayinaa Biil Bishoop jedhamu Jaak Maan dubbachuu baatus fuuldura irraa taa'uu fi pirezidaantii Shii Jinping waliin harka wal fuudhuun dhugamatti haaromsaa argatee deebi'e jechuudhaan qoosa dubbii makateen dubbateera. Jaak Maan bara 2020 keessa baankota mootummaa biyyattii erga qeeqee miidiyaa irratti mul'atee kan hin beeknedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Oduu isinitti himuun an Ameen Shubbisee isin waliin turtii taasiseera. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.